Mootiin Majlisa Arabiyaa hojjechiifachuu hin dandeenye qarshiin itti qaala yookiin itti ulfaatee haala salphaa taheen teebilii hunda dabalatee carqii firaashaa kan majlisaa irraa hojjetamu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkuma sitti argitanii gabataa baaleeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ashama harka fuune jechaa jirtu hundi keessanuu waan hedduu meeshaalee hedduu jechuudha qabadhe kan isiniif dhufe. Gabataa kana asiin dura jechuudha waan isin ajaa'ibarra nama gaafadhe qarshii 10,000 wayinatti himanii amma mootuyyuu 8,000 gilgiliilee kanneen namooti barbaadan kunoo bifa haarayaan hojjechiisee baasee jira. Akkasuma mootuyyuu jechuudha gilgilii abbaa gadaa meeshaa aadaa abbaa gadaa wajjin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'aa jechuudha isa odoo hin tahin carqii firaashaa kalariilee isin filachiisuu fi akkasuma mootuyyuu carqii firaashaa kan majlisaa irraa hojjetame salphamatti jechuudha akka majlisatitti hedduu kan bareeduu fi guutuu ulaagaalee isaa kan qabu kunoo qabadhee isin dhufee jira. Tokkoffaa hojjettanii sufraa nyaataati hedduu guddaadha. Kalariin isaa waan uffata uffateef yookiin ammoo tuyyuu laasii waraqaa uffateef malee kalaris tahee abaaboo tahee kan mana duubatti argaa jirtanii ka firaasha godhamee fi ka tiraasii godhameedha isinin jedha. Kuni sufraa bunaati karakabootiiti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kuni ammoo tuyyuu beebii tiraasiin 6 isinin jedha. Akkasuma ammoo tuyyuu carqiin tiraasii jechuudha uffanni tiraasii 20 carqiin firaashaa 6 meeshaan kuni kan bahe farihaa balee gasgariiti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa teebiliin kuni kaabbaa 7ti. Namootiin 7 urjiin barbaadan 4-5 barbaadan akka barbaadanitti teknisni isaa teknisa meeqa isiniif fakkaate teknisa 20 hanga majlisa arabiyaa 20 sanitti kan bahuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu diizaayineelii adda addaatiin kaa'uu dandeettanii tokkoffaa irratti akkasitti argitan kana caraqaa jedhaniin haala amma hedduu bareedaa tahe kanaan jechuudha. Hundi isaa mastaawotii qaba tokkoon isaa akkana ilaaltanii waan mastaawotii hin qabne isinitti hin fakkaatina. Hundi isaa mastaawotii qaba. Achi boodallee diizaayinii lammataa haala kanaan kaa'uu dandeettan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkaataa hedduutti kaa'uu dandeenya. Hedduu bareedaa, hedduu miidhagaa, geengollee tahuu danda'a. Haala argitan kanaan argitanii 7 jechuudha. Kan jidduu jiru malee 6 walumaa galatti hundi isaa mastaawotii qaba. Warrootiin ajajachuu barbaadan carqii firaashaa akkasuma ammoo tuyyuu carqii majlisa dhiifama bilbilli isin jeeqaa jira saayilentii osoo hin godhin har'a jalqabaaf jechuudha kani bilbila kiyyaa rikoordii yookiin sagalee irratti isiniif qabaa jiru. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa'ee qarshii isaa yoo nagaafattanii jettanii tokkoffaa irratti teebiliin kuni kakuma 7 bahu jira, kakuma 5 bahu jira, kakuma 6 bahu jira, kakuma 8 bahu jira, haga kakuma 9 illee ka bahutu jira. Tiknisa ni dabalata akkasuma mutuyyuu saayizii isaallee diizaayinii isaallee wajjin qarshii ni deema jechuudha. Eessatti jettanii fi warri nagaafattan ani teebilii kana garuu kafinnenuu ajachiifne finfinneedha. Dhugaa jirtu isinitti hima carqii firaashaa ammoo asuma uf biratti shaashamannetti kan hojjetameedha isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kun akkuma sitti argitan abaaboon akkasuma mutuyyuu diizaayinii kan carqichi kama majlisaati isinin jedha. Garuu ammoo tuyyuu teebiliin wal keessa abaaboon isaa ta'uun dirqama isaati wanni ifa isinin godha. Guutuun kan majlisallee akkasuma kunoo akkuma sitti argitan abaaboon isaa jechuudha. Kan geengoo jidduu saniin hundi isaa wal maachidha yookiin xagamaadha. Kunoo wanni isin hubachuu qabdanii hundi isaa tiraasii beebi tiraasiis tahee tiraasii guddaa akkasuma firaasha jalli gabariidha jechuu barbaadeeti. Yoo muluu kaa jechuudha guutuun guutuu jalaa gubbaalee carqii majlisaa fahamu jettanii ni dabalaa gatiin isaa jechuu barbaadeeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sufraa kunoo diizaayinii kanaan haala bareedaa ta'een keessatti diizaayinii hojjenne hedduu bareedaa inni kun rakabootiiti. Rakabootii barbaadanirra isinii deemuu danda'a. Fakkeenyaaf rakabootii abbaa gadaa, rakabootii bifa fuddaa yookiin ammoo tuyyuu meeshaalee bifa kalara fuddaa dhiyaatanii kunoo duubni isaa akkana jira. Carqii majlisaati kunoo kunillee duubni isaa akkana jira. Garuu xiqqoo waan waraqaa uffate yookiin laasii uffatee fi yookiin ammoo tuyyuu afaan arabiitiin maal jettanii yoo rabbii kiyya bilastika maal waan uffateef kalariin akkan isin fakkaachuu danda'a. Viidiyoolee waan ta'eef malee hedduu kan miidhaguu fi hedduu kan bareedudha isinin jedha. Namootiin meeshaalee akkanaa barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 978 1572 75 WhatsApp Telegram sirriin argattanii namootiin iimoodhaan bilbiltanii yeroo hedduu na dhabdanii sidhamnee jettanii na komattanii ammas iimoodhaan yeroo hunda na argachuu dandeettanii garuu Telegram fi WhatsApp sirriin argattanii akkasuma immoo meeshaalee furnicharaa fi meeshaalee hunda isaatu gatii bareedaa taheen hojjannee baasaa jirra. Akkuma sitti argitan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa carqiin kun hedduu kan miidhaguu fi hedduu kan bareedu har'a isa qofaa miti kalariilee carqiilee guutuu akka barbaadanitti iskiriinshoot gootanii filattanii kan ergattanii dalaisiifachuu dandeettan.
dandeettanii illee qabadhee isinii dhufee jira. Akkanuma ammoo tuyyuu meeshaan ammafame kuni firaasha lama qofa. meeshaa firaasha lamaati fi firaasha lamaa qofa isinii galaa jira miti. Kani hojjetame carqii firaasha 6 fi tiraasii 20 isiniif galee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya na hubattan jedhee yaada. Waan baay'ee guddaa fi baay'ee ta'ee fi afuu hin danda'u waan ta'eef lama qofa fi akka fakkeenyaatti isin agarsiise. Yaada ka maashaallah tabaarakallah intira 12 jechuudha. guutuu majlisaa jechuudha. Haala kanaan teebilii dabalatee namootiin barbaadan hundi keessanuu fakkeenyaa fi namni teebilii carqii dura ajajattanii irra barbaadanillee rakkoo tokko hin qabu isiniin jedha. Itti aansu namootuyyu gabata baaleetii kan fide har'a jechuudha. Kan bitee erguuf deemaa jirudha. Qarshiin inni ittiin hojjetamu qarshii 8,000 kan 10,000 wayillee ni jira. Akka barbaadaniin maaliin qarshiin isaa garagara hojjetta iddoo bootaa akkasuma namootuyyu meeshaaleedha. Akka jechuudha namni akka fedhetti waan gatii isaa himachuu yookiin hojjetachuu danda'a. Kunoo gabataan kun banamuu didee baay'ee haga jalaa isinitti fakkaatiin kun gubbaan xiqqeessu mataana garuu ammoo tuyyuu miila isaattu dhaabbataadha hedduu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Haala amma argitanii fi akka amma argitan kanatti kunoo maashaallah isiniin jedhee jira. Gabaticha kanallee namootiin bitachuu heddan isa qofaa miti har'a gilgiliillee bitee fidee jira. Gilgilii abbaa gadaatii fi arsiilleen hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Mee namootiin carqii barbaadan kunoo kalariilee yookiin alwaana adda addaa akkuma sirratti argitan kanatti filattanii bitachuu dandeettanii. Meeshaa aadaa qofa osoo hin tahin carqii mana keenya keessaaf nu barbaachisu akkasuma immoo carqii tokko tokko illee nu barbaachisuu danda'a. Bakka iddoo majlisni nu hanqate firaasha kaachuu dandeenya. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun qorii jimmaatti namootiin ijoolleen jimmaa sartan heloo jedha isiniin jedhe gaafa viidiyoo asiin dura sanirra wanna akkas jedheef meeshaa wayii ka jimmaa ka ajajee dalagaa jirutu baasee amma jedhe kanatu jira. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja meeqa keessantuyyuu koomantiidha yaada babbareedaa barreessaa isiniin jedha. Gilgiliin tun baay'ee guddoodha miti jiddu galeettidha. Qarshii 5,000 6,000 4,000 3,000 akka isin barbaadaniin hundisi jira jechuudha. Saayizii guddinaa fi xiqqeennani kalariileen yookiin alwaanni kunniin ammuutuyyuu alwaana carqiiti hedduu babbareedaa akka tahee fi akka isin filattan barbaada. Alwaana carqii kana wajjin teebilii ajajachuu dandeettanii magaarraja ajajachuu dandeettanii kunis abbaa gadaati. Meeshaa abbaa gadaa waliin bahee fi obboleetti teennat akka obboleeyyan kiyya guutuun wanni isin hubachuu qabdanii har'a obboleeyyan teennatunniin tana fudhatteef yookiin bitatteef osoo hin tahin wanni nu godhuu qabnu maaltu mana kiyyaaf na barbaachisaa maaltu tahaa kunillee meeshaa ijoollee jimmaatiif finfinnee erguuf deemaa jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ubuqeen akka hin cabne keessa gad deebisee jechuudha. Kurree isaa ammaaf achi deebisee kalariilee carqii majlisaa yookiin ammoo carqii firaashaa hunda isinitti agarsiisee maggaarrajaalee namootiin barbaadan akkasuma mootuyyuu diizaayinii illee akkamitti akka feetan iskiriinshoot gootanii akka ergattan isin agarsiisee kahee akkasuma mootuyyuu kan viidiyoo biraatiin inshaallahu wa ta'ala walitti deebinu akkuma sitti argitan kanatti isin filadha. Yoo jaalattan dhumarratti ammoo maggaarrajaa isin agarsiisutu jira. Kalariin kuni kalarii zayitii jedhama. Akkuma sitti argaa jirtan kana israasii zayitii kalariilee adda addatu jira. Zayitiin lama haa ta'u malee diizaayiniin isaa garaagaraa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Inni kun carqii majlisaati garuu ammuutuyyuu carqii firaashatiif kan hojjetame yookiin qopheeffamuudha isiniin jedha. Alwaana hedduudha har'a kan asirra jiru filattanii iskiriinshoot qofa godhattanii ofirraa ergachuu dandeettanii isiniin jedha. Wanni har'a guutuu akkanatti isinii waraabee fi yeroo hedduu jechuudha. Kalarii bifa tokko wal fakkaataa fi diizaayinii wal fakkaataa waan namni kenna filatuuf jecha dirqamamee alwaanni hedduun akka jiru haa arganii mushakkalaa fi ashkaalli akka jiru haa arganii jedhee har'a qabadhee kallattiidhumaan isinii dhufe. Maarree viidiyoon kun meeqan laallama akkasuma mootuyyuu nama meeqatuyyuu sabiskiraayibii tolcha nama meeqatuyyuu laayikii tolcha nama meeqatuyyuu yaada isaa bareedaa koomantiin kenna kan jedhullee yaada kiyyaa of keessa qabee isin eegaa jira. Akkasuma immoo hiriyoota keessanii sheer gochuun koppiliinkii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tiktook illee ni qabaa dhaqxanii achirratti fayyadamuu ni dandeettani. Irra caala ani yuutuub irratti xiyyeeffadhee viidiyoo yuutuub irra gadhiisa. Guyyaa 2-3 badee jira. Sababni badeef xiqqoo biizii ta'ee sababa dhuunfaa jireenya yookiin dhimma jireenya dhuunfaatiif isiniin jira. Itti aansuun namootiin viidiyoo kana argitan yookiin fira turkii qabdanis tahee turkii jirtanii yoo viidiyoo kee kana dhageettan akkana dubbeestan
barbaadaa dhimma hajaa addaa yookiin dhimma dhuunfaa kootiiti magaarajaadha. Magaarajaan kun baay'ee bareeda garuu ammoo tuyyoo ani magaarajaan kun kan hiikatu addaan akkuma amma argitan kana qarxii kana qabu garuu obboleettiin jaalattee na dhaleessisi jette haa ta'u malee ani sobuu hin barbaadu. Magaarajaan kun akkuma gingilcha bakka kanaa wal gadhiisa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka barbaadaniin qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 6,000 bulaa.